Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumura si waliin kan turu Allalisaa Dhabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan affirraa qooti. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungumii koo tokkoffaa keessumaa egaa naannoo Baalee keessatti keessumaa mootummaa fi uummanni achi keessa jiru uummanni Baalee keessatti argamu egaa sababii paarkii biyyaalessaatti egaa uummanni qeessaaf qabeenya isaarraa buqqaa akka jiru egaa argamaati jira jechuudha. Kanaaf egaa uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru nu birmadhaa kan jedhu gama uummata Baaleetiin darbaa jira. Akkasumas immoo egaa Tigraay keessatti egaa obbo Getachoo Aradaa ibsa isaan guyyaa har'aa kennan irratti maal akka dubbatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungumbii koo tokkoffaa egaa keessumaa naannoo Baaleetti jechuudha. Keessumaa yeroo darbeerraa kaasee egaa ji'oota muraasaatti asitti egaa irra deddeebiin mootummaa waliin uummanni achi keessa jiru egaa akkaataa isaan qeessaaniif qabeenya isaarraa akka buqqaa'aniif gama mootummaatiin yookaan gama paartilee mootummaa yookaan gama bilchiqinnaatiin egaa uummanni qeessaarraa akka buqqa'uu fi irra deddeebiin uummatatti himaa turuun ni yaadatama gama mootummaatiin jechuudha. Sababiin isaan uummanni Baalee akka buqqa'uuf mootummaan dirqisiise egaa sababii paarkii biyyaalessaa yeroo darbee egaa sababiin paarkii biyyaalessaa naannoo Baaleetti argamu kun egaa yuuneeskootti galmaa'ee turuun ni yaadatama jechuudha. Kana sababeeffachuun egaa keessumaa paarkii biyyaalessaa babal'isuuf akka ta'e egaa irra deddeebiin gama mootummaatiin dubbatamus egaa uummanni Baalee keessa jiru egaa sadarkaa hamaarra akka gahee jiruu fi akkasumas immoo qe'ee fi qabeenya keenyarraa hin buqqaanu kan jedhu dhaamsa isaa dhageessisaa akka jiruu fi namoonni baay'een illee hidhamanii akka jiran illee argamaati jira jechuudha Baalee keessatti jechuudha. Kanaaf egaa uummanni waggoota dheeraaf qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'e egaa qeessaarraa akka buqqa'uuf gama mootummaatiin dirqamni itti kennamee jira jechuudha. Garuu egaa uummanni qeessaarraa buqqa'uu hin barbaanne kanaaf egaa namoonni baay'een hidhamaa akka jiranii fi akkasumas doorsisamaa akka jiranii fi qeessaanii manni isaanii diigamuuf akka jiru guyyaa kaleessaarraa kaasee ibsi bahaa jiruu fi uummanni achi keessa jiru egaa manni isaa akka hin diigamneef illee uummanni yeroo gadi ba'ee kaabinoota achi jiranii fi sadarkaa godinaa fi akkasumas sadarkaa bulchiinsa godina aanaa dabalatee namoonni baay'een akkasumas immoo mana keenya dabalatee namoonni baay'een achitti argamanii jiru jechuudha. Yeroo manni akka diigamuuf jechuudha. Kana keessatti egaa manni keenya hin diigamu waggoota dheeraaf qe'ee keenyaaf qabeenya irra jiraanne yeroo waan ta'eef sababa paarkii biyyaalessaatti qe'ee keenyarraa namni nu buqqisu hin jiru kan jedhu dudubbachaatti jiru akkasumas gadi bahanii jechuudha. Kanaaf miidiyaalee garaagaraa sababeeffachuun gadi bahanii akka mootummaan irraa dhaabbatuuf illee dhaamsa isaanii dhageessaa jiru jechuudha. As keessatti egaa uummanni waggoota dheeraaf akkasumas egaa paarkiin kun yeroo dheeraaf Baalee keessattidha jechuudha. Kan inni ture akkasumas egaa uummataa fi paarkiin sun walitti bu'aa hin ture jechuudha. Gama lamaaniin fayyadamaa ture jechuudha. Gama mootummaatiinis gama uummataatis jechuudha. Amma garuu egaa paarkii sana babal'isuu uummanni bakka sana jiru akka ka'uuf mootummaan dirqamsiise kuni uummata biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Kanaaf egaa paarkiin suni yookaan paarkiin achitti yuuneeskootti galmaa'ee Baalee keessatti argamu kun uummanni achi yoo buqqa'e paarkii sana maaltu fayyadama? Gama mootummaatiin dhuguma mootummaan amma aangorra jiru kuni paarkii sana mootummaa fayyadamu uummanni bakka sana jiru mootummaa hin fayyadu kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Kanaaf uummanni yeroo dheeraaf bakka sana turatuma paarkiin jiru paarkiin kun egaa yuuneeskootti galmaa'u malee waggoota dheeraa yookaan waggoota muraasa lakkoofsee jira jechuudha. Kanaaf otoo walitti hin bu'iin yookaan uummanni bakka sana jiruu fi paarkiin sun otoo walitti dhufeenyi akkasumas bineensota garaagaraa fi beelladoota garaagaraatu akkasumas immoo bakka seenaa qabeessadha jechuudha bakki yuuneeskoo kuni. Kanaaf achitti yuuneeskootti galmaa'u haa baatu yoo baateyyuu yookaan immoo yuuneeskootti haa galmaa'u malee uummata sana wajjin maaltu walitti fide? Uummanni sun yoo qe'ee isaaniif qabeenya isaanirra buqqa'e gama mootummaatiin mootummaa kanarratti uummanni buqqa'e sun dhiibbaa geessisuu akka danda'u beekamaadha. Kanaaf egaa ilaalcha achi keessatti mootummaan egaa ilaalcha ofiisaa yookaan immoo egaa faayidaa dhuunfaasaaf jedhee egaa uummata bakka sana jiru uummanni ganda tokko keessa jiru egaa naannoo nama 20,000 akka ta'e illee amma dubbatamaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni ganda tokko keessa nama 20,000 yoo ta'e uummata naannoo ganda afuridha jechuudha. Sababii paarkii kanaaf buqqa'uuf akka jiru akkasumas immoo dooloo naannoo gongomaa jedhamutti akka qubsiifaman illee amma dubbatamaati jira jechuudha. Uummanni ganda afurirraa jechuudha. Kanaaf egaa uummanni gadi ba'ee dhaadannoo guddaa dhageessisaa jira jechuudha. Akkasumas immoo walitti bu'iinsi garaagaraa achitti uummataa fi qaamota mootummaa yookaan poolisoota gidduutti egaa walitti bu'iinsi garaagaraaf akkasumas illee namoonni baay'een illee hidhamanii akka jiran argamaatii jira jechuudha. Sababii paarkii biyyaalessaa kanatti jechuudha. Kanaaf egaa uummanni waggoota dheeraaf qeessaarra ture amma egaa sababii paarkiitti qeessaarraa buqqa'uu jechuun kun wal nama gaafachiisa. Kanaaf sababii paarkiitti uummanni kun qeessaarraa yoo buqqa'e ammas beela hamaa keessa akka galu beekamaadha. Kun wal nama gaafachiisu isa qofa otoo hin taane egaa bakkeewwan garaagaraa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti egaa
ummanni sababii hongee sababii kirkira lafaa dabalatee akkasumas sababii nageenyaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti ummanni miliyoonaan lakkaa'amu qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'ee beela hamaa keessa jira jechuudha. Akkasumas keessumaa naannoo Baalee keessatti qamadiin baay'inaan akka jiru beekamaadha. Ummanni kun bakka sanaa yoo buqqa'e qamadiin mootummaan amma biyya alaatti fe'aa jirra yookaan immoo kadhaa biyya alaa dhiisnee irra inni jedhu sun dhuguma mootummaa irratti dhiibbaan geessisu kan jedhu sun lama gaafachiisa. Kanaaf paarkiin kun dhuguma mootummaa hammam akka fayyaduu fi uummata immoo hammam akka miidhu kun jiddu galeessa godhatame waan ilaalame hin fakkaatu. Kanaaf ummanni bakka sana jiru hin gadhiisu yookaan qeeqeenya waggaa dheeraaf jedhanii amma falmii guddaa dhageessaa jiru. Akkasumas immoo ummanni bakkeewwan garaagaraa jiru biyya keessaa biyya alaa warreen jiran akkasumas immoo ummanni sagalee guddaa qaba waan ta'eef ummanni nuu birmachuu akka qabuu fi nuti beeloof jirra yookaan immoo qeeqeenya irraa buqqa'uuf jirra kan jedhu gadi bahanii dubbatachaa jiru. Kanaaf dhaamsi garaagaraa karaa uummata Baalee darbaa jiru ummanni bakkeewwan garaagaraa jiru nuufaa birmatu kan jedhu dhaamsa isaanii dhageessaa jiru. Akkasumas immoo namoonni sababii rakkoo paarkii biyyaalessaa qeessaaniif yeroo manni isaanii diigamuuf jedhu falmatanii ammas namoonni muraasni mana hidhaama keessatti ija argamaati jiru jechuudha. Kanaaf ammas hin dhaabbanne rakkoon gidduu isaanii jiru sababii paarkiitiin Baalee keessatti jechuudha. Ummanni bakkeewwan garaagaraa jiru jechuudha. Ummanni ganda afurii olitti buqqa'uuf akka jiru argamaati jira. Kanaaf ummanni ganda afurii ol birmannaa akka barbaaduuf akkasumas immoo mootummaan akka irra dhaabbatuuf illee gadi bahanii sagalee isaanii dhageessifachaatti jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan uummata giddu galeessa godhatee yookaan uummata bakka sana jiru giddu galeessa godhatee paarkii isaan amma mootummaaf jedhanii uummata achi buqqeessanis amma mootummaa akka fayyaduu fi amma uummata akka fayyadu giddu galeessa godhatanii waan ilaalaniin fakkaatu. Maalumaafuu gara fuulduraatti waaliin maal akka ta'u yookaan ummanni sun ni buqqaamoo hin buqqa'u akkasumas paarkiin sun bakka sanatti uummata hojii walitti buusee achi jiraata kan jedhus wal nama gaafisa. Kanaaf wanti achi keessatti ta'amaa jiru keessumaa gama mootummaatiin uummata irratti dhiibbaa guddaan akka ga'uuf illee taasifamaa jira akkasumas mirgi isaanillee akka kabajamne gochaa jira waraanni achi jiru jechuudha. Kanaaf qaamota sadarkaa godinaa hanga sadarkaa aanaa gandaatti uummanni rakkoo hamaa keessa akka jiruuf illee gadi ba'ee sagalee isaa akka hin dhageessifanneef rakkoo guddaa qaamonni mootummaa irraan geessisaa akka jiran gadi bahanii dubbatachaa jiru. Akkasumas immoo manni isaanii diigamuuf akka jirullee argamaati jira jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin ilaalcha keessa galamee otoo ilaalamee gaariidha. Qabxii koo lammaffaatti yeroo darbu keessumaa rakkoon Tigraay keessa jiru ammas daran hammaatee jira jechuudha. Waggoota lamaaf mootummaa yeroo ta'e kan tajaajilu obboo Getachoo Aradaa amma yeroo ammaa kana Dubaayitti akka argamu argamaati jira jechuudha. Wallaansaaf jedhamee amma Dubaay jira jechuudha. Kanaaf rakkoon achi keessa jiruuf akkasumas illee ibsa guyyaa irraa kenne keessatti keessumaa gara Tigraay imaluuf illee sodaa guddaa akka qabu dubbatee jira jechuudha obboo Getachoo Aradaa. Kanaaf rakkoon achi keessa jiru keessumaa Dr. Gabrtsoon Gabram Gaaliif obboo Getachoo Aradaa waggoota lamaati asitti wal dhabdeen isaanii haalaan ulfaate akkasumas immoo uummata Tigraay miliyoota lakkaa'amu rakkoo hamaa keessa geessisee jira jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf sababii dhuunfaa isaanii lamaaf yookaan sababii aangoo isaanii lamaa fi uummanni bakkeessa garaagaraa jiru yookaan uummanni Tigraay keessa jiru boba'aan illee Tigraay irraa akka dhaabbatee akka jiruu fi akkasumas immoo mootummaa yeroo ta'e kan filatame obboo Getachoo Aradaa keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa fonqolchuuf ammayyuu hin dhaabbanne kan jiru ofii qulqulluuf godhanii yeroo isaan dubbachaa jiran ni mul'ata. Kanaaf obboo Getachoo Aradaa keessumaa warreen Dr. Gabrtsoon Gabram Gaaliif fi jeneraalonni achi keessatti yeroo ammaa argaman kuni muummee ministeera Itoophiyaa ammas aangoo irraa buusuuf waan duubatti jedhanii hin fakkaatu kan jedhu guyyaa har'aa gadi baheeti jira yookaan dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf obboo Getachoo Aradaa fi Dr. Gabrtsoon Gabram Gaal gidduu wanti jiru kun amma ibsuma walirratti baasu yookaan akkas jettee malee dhiibbaa waan walirraan geessisan hin fakkaatu. Garuu guyyaa har'aa obboo Getachoo Aradaa Tigraayitti deebi'uuf sodaa guddaan qaba kan jedhu dubbateeti jira jechuudha ibsa isaa yookaan ibsa irra kenneeni. Kanaaf rakkoo guddaan achi keessa ammas furmaata argachuu hin dandeenye yeroo darbe paarlaamaa keessatti irratti murtaa'us akkasumas immoo mootummaa yeroof kan ta'e yookaan waggaa tokkoof kan dheerate sana keessatti nama biraa bakka buusuuf immoo obboo Getachoo Aradaa bakka buusu kan jedhu hanga ammaatti ifa hin baane jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas gama hooggantoota Tigraayiin mudachaa jira keessumaa gareen Dr. Gabrtsoon Gabram Gaaliif uummata Tigraay miliyoonaan lakkaa'amu rakkoo hamaa keessa seensisee akka jiruu fi nageenyi bakka sanaallee dhabamuuf akkasumas immoo uummanni bu'uuraalee misoomaa dhabee gadi bahee yerootti dhiyyachaa jiru kana keessatti obboo Getachoo Aradaa waggoota lamaaf kan bulchan guyyaa har'aa Tigraay imaluuf sodaa guddaan qaba kan jedhu dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti namoonni sababii
darbirraa kaasee qeessaaf qabeenya isaan irraa buqqaan ammayyuu qeetti akka hin deebine beekamaadha. Akkasumas lafti walqixxee akkasumas immoo raayyaa qobboo dabalatee naannoo Tigraayitti warreen argaman ammayyuu Tigraay jalatti akka hin deebinee fi Amaara jala akka jiran illee irra deddeebiin dubbatamaa turus. Akkasumas immoo Getachoo Aradaa gareen Dooktar Gabrasoo Gabra Mikaa'el hannaaf malee uummata Tigraay hin fayyadan kan jedhu dubbatanii jiru. Akkasumas saalee tahatanii faayidaa dhuunfaa isaaniif godhachuu malee uummanni Tigraay rakkoo hamaa keessa jira. Kanaaf uummata Tigraay otoo hin taane faayidaa dhuunfaa isaaniif jedhanii yeroo isaan jechan taane garee Dooktar Gabra Mikaa'elitti dubbachaa jiran ni mul'ata hanga guyyaa irraatti. Kanaaf obbo Getachoo Aradaa sodaa guddaa akka qabanii fi ammas namni Tigraay bushu dhabamuun kun ammas uummata Tigraay biratti gaaffii guddaa uumee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaa irraa kanaan gammaatti daawwattoota ture. Qophii gungummii qopheessuun hanga xumura si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.